Tole gaafii asirratti dhiifneedha. From the list, which one is person overall sense of self-worth or person value jetti. Kanneen asii gadii keessaa self-worth jechuun ofitti amanamummaa jechuudha. Ofitti amanamummaa nama tokkoo agarsiisu kamii? Self-concept, self-confident, self-esteem, self-actualization. Garaagarummaan jechoota kanaa self-confidentidhaa fi self-actualizationiin self-esteemii kana jala jira. Kanaaf self-esteemiin kuni overall sense of personal value kanaaf ta'e. Gaafiin biraa maal jetti? 70 years old female patient who are feeling down injury. Dubartii amata 17tiitu wayirraa kufe. San booda wound on the left lower arm irraa qabdi. Madaa harka garagaxaan kanarraa harka bitaarraa qabdi. Before months they develop tonic muscle spasm. Maashaansii walitti kokkottoonfachuu eegalee hyperreflexia akkanumatti garmalee dadammayxii spasm of jaw muscle afaan kun adda banamuu fi didanii opistonus and convulsion qabdi. Akkana ija babaaftee gaggaba qabdi. What is the possible diagnosis? Mallattoo tanarraa dhukkuba kam jechuu hin dandeenye. Gas gangrene, cellulitis, botulism, tetanus. Gas gangrene jechuun kan qaama namarratti ajjeesee namarraa muransan. Cellulitisiin ammoo dhullaadha. Botulismiin sanyii teetaanasiitii wajjin wal fakkaata. Garuu biyyee keessa hin jiru. Fail injury qabdi ni kuftee madooyti. Kanaafuu dhukkubni mallattoo tana qabu teetaanasiidha. Gaafiin itti aantu maal jetti? Kabbada is 48 years old maanidha. Kabbadaan nama amata 48tiiti. Who have 6 children. Ijoollee 6 qaba. Family planning unity dhufe. Kutaa family planning dhufeeti maal siin jee? He told you as he does not want to have any more children. Kana booda wilii ijoollumaa hin barbaadu jedhu. Asii booda. Need your counseling to prefer suitable method of family planning. Gorsaan barbaadaa wilii asii booda ijoolleen barbaadu jedhu. Karoora maatii irratti na gorsisiin jedhu. Which method you will advise for him? Mala kam gorsita? Vasectomy, abstinence, withdrawal, condom. Kondomii fayyadamii jettaan himu. Withdrawalii godhi jettaan himu. Ifumarraa hodhiisii jettaan himu. Vasectomyidha. Vasectomy jechuun permanent male family planningidha. Kan baas difference addaan muran. Abstinence ammoo natural family planningidha. Ifumarraa hodhiisuu. Withdrawal illeen naturalidha. During ejaculation ala dhangalaasuudha. Kondomiin ammoo artificialidha. Kanaafuu wanni ati gorsitu vasectomyidha. Kanaa booda dhaluun barbaadu yoo gajeeti. Routine process of data collection and the measurement progress toward the program objective. Adeemsa yeroonii fi daataatti walitti qabanii safaran galma san bira dhaquudhaaf itti godhan adeemsi ittiin galma bira dhaquudhaaf hordofan maal jedhamti? Monitoring, supervision, evaluation, control. Control jechuun to'achuudha. Evaluationiin gamaaggamuudha. Supervisioniin ammoo lallaaluudha. Yeroo yeroodhaatti progressiifiidha. Progress toward the program waan jeef monitoringidha ta'a. Hordoffii jechuudha. Kabiraa maal jetti? Gaafii barniidhaati. Ato Haile 35 years old maanidha. Nama amata 35tu burn injury with fire on his right side of body. Balaa ibiddaatiitu qaama isaa kana gube. Qaamarraa bakkee gubatte right legidhaati. Handi miila mirgaatii fi harka akkasumas anterior trunkidhaa gubate.
Maal si gaafata based on this information calculate total body surface area per need. Parsantii hanga gubattee lakkaayi. Right legiin miilli tokko 18. Harki immoo 9. Anterior trunking 18. 18 ta'uu 18 36 ida'uu 9 45 ta'a. Kanaafuu deebisaan isaa 45%dha. Gaafa itti aantu maal jetti? When caring for resident nama who is dying nama du'aa jiru yeroo inni tajaajila kennituu fi the nurse aid must narsiin tokko maal godhuu qabdi? Keep the room dark at all time. Yeroo hunda mana dukkana godhuu. Watch the resident and report any change in his condition. Namticha kana eeguudhaa fi jijjiirama isarra dhufe gabaasuu. Not allow more than one visitor in the room at time. Yeroo takkatti nama tokko ol seensisuu dhorkuu. Wear glove, mask and shoe cover when giving personal care. Yeroo tajaajila kennituuf gilaavii, maaskii, kophee kana fa'aa uffachuu. Kanaafuu nama du'u jiru yeroo tajaajila kennituuf wanni ati gootu hanga inni du'utti eeguudha. Watch godhuudha. Gaafiin itti aantu maal jetti? Technique in physical examination. Mala ittiin nama qoratan keessa that is used to assess movement of air through tracheobronchial tree. Sochii qilleensii traakiyaadhaa fi bronkaayii kana keessa deemu kan ittiin ilaalan mala kamii? Physical examination mala 4 qabdi. Inspection, palpation, percussion fi auscultation. Inspection ijaan laaluudha. Palpation immoo harkaan qaqqabachuudha. Percussion dhadhahuudha. Auscultation meeshaan dhaggeeffachuudha. Stethoscopeedhaan. Kanaafuu sochii qilleensii somba keessa taasisu kan ittiin laallu auscultationidha jedhama. Gaafiin itti aantu maal jetti? Hormone secreted by isolate of Leggeran. Hormooniin rajijii keessaa madditu. Pankreasii keessaa madditu hormoonii maal jedhamtu? Progesterone, hemoglobin, testosterone, insulin. Progesterone kan ovarii keessaa madda. Testosterone illee testisii keessaa madda. Hemoglobiniin ammoo ni ka dhiigaati. Kanaafuu hormooniin rajijii keessaa maddu insuliinidha. Insuliiniin rajijii keessaa beetaa seelirraa madda. When giving a back rub to a resident yeroonii fi duyda kanarra nama shukkumtu. The nurse should wanni isin godhuu qabdu maali? Nursiin during back care apply alcohol directly to resident back. Kallattumaan alkoolii duyda patientii kanarratti naqu. Remove all sheet and blanket from bed. Amsoolaadhaa fi birdilibsii hunda sirriirraa kaasuu. Rub bony area of back with circular motion. Bakka lafeen jirtu circular motion hidhatti riguu. Not touch bony area of resident back. Bakka lafeen jirtu tuquu dhabuu. Kanaafuu nama back rub yeroo gootu bakka bony area sanni eeggatta. Maaliif solloquu waan danda'uuf. Gaafiin itti aantu maal jetti? Which of the following is not major used to prevent pressure of madaa sababa sireerra ciisaniif nama dhuftu. Maloota ittiin ittisan kan ta'in kami jetti? Beedsoorii karaan ittiin ittisan. Avoid wrinkle and changing soil bed. Yeroo afanni jala jiru sun mammarame akka inni walitti shubamne dhorkuu yoo jiidhe jalaa jijjiiruu. Kun immoo maloota ittiin dhorkan keessaa tokko. Applying cotton ring or earring. Cotton ringiidhaa fi earringii jala kaayuu bakka lafeen firaasha sarriidee solloquu hin dandeessu. Kabiraa baakkeeri. Isaan sadeen kuni maloota ittiin beedsoorii hir'isan keessaa tokko. Kan inni nu gaafate immoo kan tahin nuun jee. Kanaafuu restricting patient kajuu kana. Patientii akkan sochoone dhorkuuni akka inni madaa'u taasisuudha. Gaafiin itti aantu maal jetti?
Mobility may result when patient or resident ignore the urge to defecate. Wanti yooniif dhukkubsataan tokko sagaraa bahuu dhiise itti dhuftu maali? Constipation, hemorrhoid, incontinency, diarrhea. Diarrhea jechuun yaasaadha. Incontinency jechuun ammoo qabachuu dadhabuudha. Hemorrhoidiin kintaarotiidha. Kanaafuu yooniif sagaraa bahuu dhiisan kan nama qabu constipationiidha. Sagaraa namatti goggoyti. Which types of communication is needed during patient care? Yeroo tajaajila namaaf kennitu gosa haasawaa kamtu barbaachisaa? Keep silent, irraa callisuu, two-way communication, haasawaa gara lamaanii, intra communication, ofuma teeti, ofumaan haasawuu, one-way communication, haasawaa gara tokko qofa. During patient care communication barbaachisu two-way communicationidha. Inni si gaafata, deebiftaa fi atillee ni gaafata. Two-way communication jaaniin. The nurse in charge ask the nurse aide to encourage Mr. N to bath himself. Narsii dhaabbata sanarra jirtuutu nama tokko akka inni ofiif dhiqatuuf gorsa. Yeroo nama san gorsitu maal godhuu qabda? Gorsa san keessatti. Give his bathing supply and stay with him to assist as necessary. Waan ittiin dhiqatu kennitee fi isa bira jiraachuu yoo gargaaruu barbaachise. Ask Mr. N roommate to keep an eye on while he is in bathtub. Bakka inni itti dhiqatu ijaan dhaabbattee ilaaluu hanga inni dhiqatu. Help into bathtub and the living room. Yeroo inni achi seenu gargaartee san booda dhiiftee biraa deemuu. Put supply beside bathtub and leave. Kanaafuu wanni ati godhuu qabdu meeshaa barbaachisu kenniteetii fi yooniif isa gargaaruun barbaachise gargaarta. Assistaansii kennitaaf. Kanaafuu achi jiraachuu qabda. The nurses should report to the nurse in charge if resident urines. Yeroo tamii gabaafta. Yoo fincaan patientiidha akkam ta'e gabaafta. Color clear, odorless, red, yellow. Yoo qulqulluu ta'e immoo, yoo fooliin qabaanne, yoo diimate immoo, yoo keelloo ta'e. Yeroon gabaafamu qabu in case of red in color yoo halluun isaa diimate. Which of the following is appropriate route administration of insulin? Karaan insulin ittiin kennan ruutii isaa karaa kamii? Insulinii kan warreen dhukkuba sukkaraa qabuuf kennamu. Subcutaneous, intradermal, intramuscular, intravenous. Insuliniin karaan inni ittiin kennamu subcutaneous'idhaan kennamu. Bakki inni irra kennamuus abdoomeniir akkasumas upper arm. Gaaffiin itti aantu maal jetti? Muscular, enlarged sac that lies up slightly the left. Used for temporary storage of food. Maashaan akka boorsaadhaa kan qaama namaarraa gara bitaa jiru nyaata keessa kuusuudhaaf temporary storage of food nyaanni keessa kuufamu maal jedhama? Gallbladder, lung, urinary bladder, stomach. Gallbladderiin keeshaa dhoytuuti. Lungiin sombaa, urinary bladderiin ammoo afuuffee fincaaniiti. Stomaakiin garaacha. Kanaafuu bakka nyaanni keessa kuufamu waan nu gaafateef stomaakiidha ta'a. Which of the following site is most accurate for temperature measurement? Temperature saffaruudhaaf bakki dhugaadhaa kami? Saayitiin dhugaa. Site of temperature measurementii keessa. Axillariin bobaa jala. Oraaliin afaaniini. Tempaanikiin ammoo gurrarraayi. Rectaaliin suru anaaliidha. Kanaafuu most accuratein
reektaaliidha. Gaafiin biraa maal jetti? Local application of cold liquid to cool skin. Waan jiituu qaamarra kaayuun gogaa san qabbaneessuudhaaf maal jedhamti? Hot water bottle, ice cap, cold compress, tapered sponge. Cold compressiidha. Waan dhangala'aa qaamaan qabbaneessuudhaaf kan irra keenyu cold compress jedhaniini. Hot water bottlein hot compressioniidha. Oowwisuudhaaf. The chain of infections. Chain of infectionin kan of keessaa qabu kami? Chain of infectionin waa jaha. Tokko infectious agentiin sun jiraachuu qaba. Reservoir baattonni waan san baaddatee deemu jiraachuu qaba. Portal of exit karaa ittiin bahu reservoir isaa san keessa jiraachuu qaba. Mode of transmission kanaan dhukkubni sun ittiin daddabru qilleensaan yookaan bishaaniin sun jiraachuu qaba. Portal of entry karaan ittiin nama biraa kan lammaffaadhaa san ittiin seenu jiraachuu qaba. Susceptible host jiraachuu qaba. Kanaafuu chain of infectionin isa diirra jiru kana jarmi reservoir portal of exit mode of transmission portal of entry dhaaf susceptible host ka jiru. Gaafiin biraa maal jetti? Nurse obtained client pulse. Pulse nama tokkoo fuuteeti lakkooyitee found rate to be above normal. Reetii pulse sanii normaaliidhaa ol tahuu agarte. The nurse document disease finding akkam jettee galmeessita. Yeroo pulse normaalii ol kutte. Tachycardia, arrhythmia, hyperpyrexia, tachypnea. Tachypnea your respiration rate argan sun kun normaalii ol kutte tachypnea jaaniin. Hyperpyrexia ammoo yoonii fi temperature ol ka'e laayidaan yotti jiraate. Arrhythmia yoo ritimiin onneen ittiin dhawattu jeeqamte. Yoo pulsiin ol kaate immoo tachycardia jaaniin. Kanaafuu tachycardia jettee galmeessita. Gaafiin itti aantu maal jetti? Using principle of standard precaution. Yeroonii fi of eeggannaa taasiftu. The nurse would wear glove in what nursing intervention. Yeroo maal godhuu deemtu gilaavii uffatta. Provide oral hygiene, feeding client, providing hair care, providing back massage. Back massage yeroo duyda sukkuumtu. Hair care yeroo tajaajila mataa san kennitu. Feeding client yeroo isa nyaachiftu. Providing oral hygiene yeroo afaan qulqulleessitu. Yeroo tam gilaavii uffatta during providing oral hygiene. When cleansing genital area during perineal care, the nurse should yeroonii fi naannawa genitaaliidhaa kana qulqulleessitu perineal care eeggaa kennitu maal godhuu qabdi? Use the same area on wash clothes for each washing. Uffatuma tokko bakka hundaanuu dhiquu. And rinsing stroke for female resident. Gadirraa ol dhiquu warreen dubartootaa. Cleanse penis with circular motion. Naannawatti warreen dhiiraatiif yeroo perineal care kennitu. Penis isaaniirra circular motion dadhiquu. Replace for skin after it has been pushed back to cleanse. Cleanse rectal area first, then clean patient genital area. Kanaafuu cleanse penis with circular motion ka jiru kana ta'a. During perineal care warreen dhiiraatiif circular motion dhatti kan dhiqamu. Asepsis is defined as. Asepsis kana yeroo hiitu maal jechuudha? Asepsis jechuun absence of disease causing germs, pathogenic infection, absence of all microorganism, urinary infection. Asepsis jechuun silaa'een kun jiraachuu baate dhukkubaa jira jechuudha. Asepsisiin ammoo dhukkubni jiru jechuu hiikkaansaa. Absence of disease causing germidha.
jarmiin dhukkuba geessiftu sun yoo jiraachuu baate asepsis jaaniin yookaan sterile jaaniin. A client who is unconscious need frequent mouth care. Maamila kee kan of hin beekne tokko tajaajila afaanii kenniteef. When performing mouth care best positioning itti ciibsitu yeroo afaan qulqulleessitu nama of hin beekneef unconsciousdha. Positioning ati itti ciibsitu kami? Fowler position, supine position, side lying, Trendelenburg. Fowler positioning ol kaasuudha mataa. Namtichi of hin beeku unconsciousdha kanaaf kun hin ta'u. Supine positioning garaan duudaan ciibsuudha. Kunillee hin ta'u. Trendelenburg jechuun mataa gad deebisuudha. Kunillee shock positionidha. Kanaafuu side lyingidha. Cinaadhatti ciisuu qaba. The first technique used examining abdomen of client. Yeroo garaa nama tokkoo qorattu malli jalqabaatti fayyadamtu during physical examination malli ati duroo fayyadamtu kami? Palpation, auscultation, percussion and inspection. Malli ati jalqaba fayyadamtu inspectionidha. Ijaan laalta. San booda auscultationii goota. Stethoscopeedhaan dhaggeeffatteeti. San booda palpationidhaa fi percussioniin achi booda irra dhufa. Gaafiin itti aantu maal jetti? A nurse is preparing to take vital sign. Narsiin vital sign fudhachuudhaaf qophoofteeti. In alert client admitted to hospital. Nama of beeku hospitaala dhufe. Rakkoo inni dhufee fi dehydration secondary to vomiting and diarrhea. Sababa haqqisaadhaa fi yaasaa qabuu fi hanqinni dhangala'aa mudate. What is the best method used to assess client temperature? Eessarraahi temperature fuuta. Namtichi vomitingidhaa fi diarrhea qaba. Vomitingidhaa fi diarrhea qaba. Kanaafuu rectalidhaa fi oralilleen hin ta'u vomitingii waan qabu. Best methodiin bakka irraa fuunu auxiliaryidha. Kanaafuu auxiliary irraa fuuna. One of the following is viral skin infection. Kanneen asii gadii keessaa kamtu dhukkuboota vaayirasiidhaati? Tinea captis, herpes simplex type 1, tinea pedis, boil. Tinea captisiin kuni fangasiidha. Herpes simplexiin vaayirasiidha. Tinea pedis illee fangasiidha kunis. Boiliin ammoo boil ka jiru baakteeriyaadha. Kanaafuu deebisaan herpes simplexiidha ta'a. Total number of pregnancies called hangi dubartiin takka ulfooyte maal jedhamti? Total number of pregnancies. Trimester, gravidity, parity, gestation. Trimesteriin umrii ulfaati. Graviditiin ammoo number of pregnancyidha. Hanga isiin ulfooyte. Paritiin number of deliveryidha. Gestationiin umrii ulfaati. Kanaafuu number of pregnancy jee waan si gaafateef gravidityidha ta'a. One of the following is not topical medication. Kanneen asii gadii keessaa kamtu topical medicationidhaa miti? Dawaalee gubbaarra kennamu. Nasal drop, dawaa funyaan buusan. Eye ointment ka ijaa, antihelmintic, dawaa raammoo, air drop. Naasaalidhaa fi eye fi eariin topicalidha. Antihelminticin ammoo
afaaniiwwan kennamuuf kun intaraaliidha. Kanaafuu tooppikaalii kan ta'in anti-helminthikiidha. One of the following is both preventive method for pregnancy and STI. Kan asii gadii kana keessaa dual purpose kan qabu kami jetti gaaffii biraa irratti yookaan immoo dual purpose jaaniin. Kaayyoo lama bakkatti kan qabu. Pregnancyidhaa fi dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin dabran kan ittisu. Depo-provera, pills, condom, IUCD. Depoon ililmeedha. Pilsiin kunis kan afaan liqimsanii. IUCD illeen intrauterine contraceptive deviceidha. Kanaafuu kondomiidha. Kana lachuu ittisuu danda'u. During medication administration, yeroo dawaa nama tokko kennitu, the following information should be explained for client accept. Odeeffannoon asii gadii tuni nama dawaa fudhatu saniif ni kennamti tokko malee. Purpose of drug, medication side effect, drug metabolism, route of medication. Purpose of drug jechuun kaayyoo dawaa saniiti. Medication side effectiin akka dawaan kun eega fudhatanii booda nama godhu. Drug metabolismiin ammoo akkaataa inni qaama keessatti itti dalagu. Route of medication karaa inni itti kennamuun. Kanaafuu odeeffannoon kennamuuf kaayyoon isaanii kennamaa fi side effect illeen itti himama. Karaan dawaan sun fudhatamu illeen itti himama. Drug metabolismiin patientiidha ittiin himamu. Aged people care is called. Tajaajilli nama umriidhaan guddatee kennamu maal jedhama? Aged people geriatric care, pediatric care, adult care, adolescent care. Adolescentiin kan nama amata 18 gad jiruuf kennamu. Adult carein tajaajila nama ga'eessaaf kennamu. Pediatric carein tajaajila ijoolleeti. Geriatricin ammoo kan manguddooti. Kanaafuu aged care, geriatric care jaaniin. Gaaffiin itti aantu maal jetti? A nurse drown 2 ml of acetaminophen. Acetaminophen jechuun parastamoolidha. Narsiin ml 2 parastamool shirooppii isaa 220 per 5 ml dhatti jiru. Concentration isaa 220 per 5 ml. ml 5 yeroo qicce miligiraama 220 fuute. Into oral dosing cap. Yoo ml 2 fuute hangam takka doosiin sun. Amma gaa kan akkamitti kaalkuleetu goota? 220 miligiraamni wal qixa ta'a 5 ml yoo taate X wal qixa ta'a 2 ml. Kana booda waliin akkanatti criss cross goota. San booda Xin keenya wal qixa ta'a 220 baay'isuu 2 220 miligiraama baay'isuu 2 ml dha. Hiruu 5 ml dha. 220 baay'isuu 2 yeroo goone 240 240 miligiraama hiruu 5 goone. ml tan ml kanaan balleessinee jirra. 240 5 yeroo hiru 240 hiruu 5 kun wal qixa ta'a 48 miligiraama jechuudha. Kanaafuu ml 2 yeroo fuute miligiraama 48 jechuudha. Kanaafuu deebisaan isaa 48 miligiraama. Gaaffiin itti aantu maal jetti?
A term that refers to jechi factor that relieve and reduce intensity of uncomfortable symptom. Wantoota mallattoo hin taane namarraa fooyyessan ka agarsiisu. But not produce cure. Garuu fayyisuu osoo hin tahin mallattoo tanarraa fooyyessuudhaaf jechi nuti itti fayyadamu. Predisposing, precipitating, palliative, contributing. Amma predisposing jechuun wantoota nama saaxilaati. Precipitating kan namatti hammeessu. Contributing kan qooda keessaa qabu. Garuu wanni inni jee relief uncomfortable symptom mallattoo sana irraa fooyyessuu malee wal'aanuu kan tahini tajaajilli akkasii suni palliative jaaniin. Palliativein dalagaan isaa fooyyessuudha malee fayyisuudha miti. Gaaffiin itti aantu maal jetti? While obtaining health history, the nurse would expect yeroo seenaa fayyaa nama sanii gaafattu. 78 years old client admitted to hospital with chronic heart failure. Nama rakkoo onneedhaa cimtuu qabu ka hospitaala ciise yeroo seenaa sii gaafattu maal natti hima jettee eeyita. Tingling in hand and arms harkaa fi miilli cicciniinuu. Need to use extra pillow at night to sleep. Halkan rafuudhaaf tiraazii dabalataa barbaadu. Swelling of ankle more apparent in morning than night. Miilli dhiitahuu ganama. Feeling of being bloated after eating eega nyaatee booda boqoquu. Maal natti hima jetteeti eeyida namoonni rakkoo onnee qaban rafuudhaaf tiraazii dabalataa gaafatan. Mataan isaanii ol ka'uu qaba. Kanaafuu need to use extra pillow at the night ka joohan. 20 years old female nama amata 20 came to health institution dhaabbata fayyaa dhufe with barnii qaba. Barni on her upper arms harka gara olii kanaa gubatee epidermis and dermisidhaa gubate. Laayera gogaadhaa tokkoffaadhaa fi lammaffaadhaa gubatee the burn is moist with blistered and painful. Qabxiin ijoon isaa bakka kana. Gubaan suni bilistariidha. Bilistarii qabdi jechuun dhuchaa qabdi. Akkasumas hedduu dhukkubdii jedhu. Kanaafuu gubaatamtu bilistariidhaa fi painful degree of burning. First hidhamu, second hidhamu, third hidhamu, fourth. Firstiin bilistariin qabdu dhuchaan qabdu. Second hidhaatu dhuchaadhaa fi hedduu nama dhukkuba. Thirdini nama dhukkubdu. Kanaafuu deebisaan isaa second burning ka joohan. Gaaffiin itti aantu maal jetti? Supplementary foods given to child at the age of nyaanni dabalataa harma cinatti nyaanni dabalataa ijoolleedhaaf umurii tamii kennama. 2 year, 1 year, 6 months. Kanaafuu umriin supplementary food itti daa'imaa kennan baatii 6tti. Baatii 6 duratti exclusive breastfeeding harma malee waan biraan tuytu. Gaaffiin itti aantu maal jetti? Dash is a care provided to women. Bakka duwwaanii tajaajila dubartootaaf kennamu. Akkasumas daa'imman mucaa isiin deessisaniif kennamu. During the 6 weeks period. During 6 weeks period following delivery. Eega deessee booda torbaan 6 jalqabaasan keessatti tajaajila dubartootaa fi daa'imman saniif daa'ima isiin deesseef kennamu sun maal jedhama? In order to promote healthy behavior and early identification and management of complication. Amala fayyaa dagaagsuudhaa fi rakkoolee yeroodhaan irra baruudhaaf tajaajilli godhamu sun maal jedhama? Antenatal care, postmortem care, postnatal care, delivery. Antenatal carein tajaajila osoo hin deenyeen dura kennamuuf osoo ulfaa.
Postmortem keeriin ammoo tajaajila nama du'eef kennamu. Postnaataaliin kan eega deessee booda dubartiidhaaf tajaajila kennamu. Deliverii jechuun dahumsa. Kanaafuu tajaajilli suni postnaataal keer jaaniin. During breastfeeding yeroo harma hoosiftu. The babies without double sound swallowing sagalee yeroo harma san liqimsitu sagalee dhagayamtu. Lower lip is turned down. Hidhiin jalaa gara alaatti dachaatee mouth widely open. Afaan daa'imaa sun sirriitti banamee more areola is visible in the upper than lower. Kara oliitti irra mul'ati. Jechuun mucaan kun sirriitti afaan banatee harma afaan kaayate jechuudha. These are sign of mallattoo maalitu? Good attachment jedhamu. Bad positioning. Good positioning jedhamu. Saateetii behavior. Amma good positioning akkaataatti daa'ima sanaatti qabatu. Straight line godhuu qabdi. Fuula fitti deebisuu qabdi. Harma san funyaaniin tuquu qaba. Good position jaanii. Attachmentiin ammoo akkaataa mucaan sun harmatti qabate. Afaan sirrii banachuu qaba. Akkasumas hidhiin jalaa sun duubatti deebi'uu qabdi. Yeroo harma san loogu waggaa galii qinsu sagaleen dhaga'amuu qabdi. Kanaafuu sign of good attachment. One of the following is not used for prevention of HIV. Kanneen armaan gadii keessa HIV dhukkuba HIV dha ittisuudhaaf kan barbaachifne kan. Which one is not used for prevention of HIV infection? Correct and constant use of condom. Condomii yeroo hunda fayyadamu. Using HIV testing and counseling service. Qorannaa HIV taasisuudhaaf gorsa fudhachuu. Having multiple sexual partner. Hiriyaa hedduu qabaachuu. Communication for behavioral change. Amala jijjiiruudhaaf haasawaa godhu. Kanaafuu maloota HIV ittiin ittisan ABCD dha. N abstain dha. B be faithful dha. C condom use dha. D die for AIDS dha. Kanaafuu having multiple sexual partneriin riskii dhaa'u. Ittisa osoo hin ta'in sitti carraan akka heddummaatu godha. Which of the following statement regarding the process of contaminated instrument is correct? Himoota asii gadii kana keessa adeemsa ittiin meeshaa faalame ittiin qulqulleessinu sirriin tahin kamii? Cleaning instrument precede all sterilization and disinfection process. Meeshaa sterilizeedhaaf disinfectionii godhuudhaan dura qulqulleessuu. Personnel should wear latex free utility glove. Namoonni waan kana godhan utility glove fayyadamuu. Instrument should be processed in areas separate where clean instruments are stored. Bakki meeshaan itti qulqulleeffamu iddoo addaa tahuu qaba. Bakka inni itti kuufamurra. Instrument only need cleaning if they have visible contamination. Meeshaa yeroonii fi xurii qabaate qofa qulqulleeffamu. Kanaafuu instrumental processing keessatti kan sirriin ta'in isa kana. Meeshaa itti fayyadamnaan ni qulqulleessina. Yeroo inni visible contamination qabaate qofaa miti. Gaafiin itti aantu maal jetti? The activity usually performed in the course of normal day in person life. Sochiileen takkaa hojiileen jireenya guyyaa guyyaa keessatti namni dalagu. Takka eating, toileting, dressing, washing, brushing, nyaachuu, dhuguu, uffachuu, akkasumas mana fincaanii fa'aa deemuu, ilkee fa'aa rigachuu. Wantoonni kanaa maal jedhama? Passive exercise, community service for older or disabled person, instrumental activity of living, activity of daily living. Wanni inni jedhamu hojiilee guyyaa guyyaa jedhama. Hojiilee guyyaa guyyaadha. Passive exercise sochii qaamaa namni si goosisu.
Instrumental activity living kun meeshaa jiruu namaati jechuudha. Kanaafuu activity kana activity of daily living jaaniin. Gaafiin itti aantu maal jetti? Factor affecting achievement of work objective may not include. Wantoonni kaayyoon hojii teetii akka galma geessu hin miine kamii? Kaayyoon hojii teetii akka galma geessuuf wantoota miidhanii jira. Kasan hin tahin ka galma hojii teetii kana miine kami jetti. Technology equipment breakdown, meeshaan hojiidhaa cabuu, uncontrolled workplace hazard, balaa bakka hojiidhaa tani hin to'atamne, budget constraint, rakkoo diinagdeedhaa, rakkoo baajata. Environmental factor haala naannoodhaa such as time, weather, haala qilleensaa fa'aa, yeroo fa'aa. Galma hojii teetii akka hin geenye wantoonni sin dhorkine environmental factoridha. Yeroo feete taatus haalli qilleensaa ka fedhe ta'us galma hojii teetii sin hanqisu. Garuu hanqinni baajataa faan, balaan bakka sanii to'atamuu dadhabuun faan, meeshaan faan si jalaa cabuuni work objective akka galma hin geenye godha. Gaafiin biraa maal jetti? Which one of the following microorganism is most common cause of surgical infection jetti. Microorganismoota asiin gadi jiru kana keessa kamtu surgical infection fida? Eega namni baqaqfamee booda dhukkuba ka fidu kami? Virus, fungal, bacteria, clostridium. Surgical infection ka fidu bacteriaadhaan fidu. Maaliif qaama namaa gubbaa waan jiraatuuf heddumminaan. Which of the following is monitoring and evaluation of nursing care? Kan armaan gadii keessa hordoffiidhaa fi gamaagama tajaajila narsiidhaa kan ta'e kan. Nurse should give care according to patient need without focusing organization rule and regulation. Nursiin tajaajila akka fedhii dhukkubsataa sanitti kennuudha. Osoo seeraa fi dambii dhaabbatichaa irratti hin xiyyeeffatin. Monitoring and evaluating patients condition only by asking physician. Dhukkubsataa kana hordoffii doktora qofa gaafachuudhaan godhuu. Monitoring health of client in accordance with care plan as negotiated with client or carer. Tajaajila fayyaa dhukkubsataa kana akka karoora keetiitti, akka karoora tajaajilaatti. Akkasumas maamila keessanii wajjin dubbachuudhaan hordofuu. Ensuring a health institution is well guarded. Dhaabbanni fayyaadhaa sun sirriitti eegamee jiraachuu mirkaneeffachuu. Kanaafuu monitoring and evaluation keessatti inni sirriidha. Isa kana fayyaa maamila keetii akka karoora keetiitti, care plan keetii irratti hundoofte akkasumas maamila keessanii wajjin walii galteeti hordofta. While performing back massage, yeroo tuuta shukkuumtu, the nurse demonstrate proper technique of mala sirriidha, tooftaan sirrii kan isiin fayyadamtu. Continue massage for at least 15 minutes. Wali fufaadhaan daqiiqaa yoo xiqqaate daqiiqaa 15 itti fufuu. Using fingertip to perform stroking motion. Fiinxa qubbeenii fayyadamanii stroking motion godhuu. Using firm continuous pressure. Dhiibbaa wal fakkaataa jabaa fayyadamu. Pouring lotion directly into client's skin. Kallattiidhaan looshina qaama maamilaa san irratti naqu. Kanaafuu narsiin wanni isiin godhuu qabdu firm and continuous pressure ta'uu qaba. Ka wal fakkaatu ta'uu qaba, waliif fufaa ta'uu qaba. Gaafiin itti aantu maal jetti? Waizaroosilaas admitted to medical ward. Medical ward dhuftee with case of pulmonary TB. Dhukkuba sombaatiin qabamtee dhufte.
The physician ordered the anti-TB oral medication to given daily. Dawaa TBdha guyyuu ka fudhattu ajaji. What is important activity prior to administration of medication? Dawaa kana fudhachuudhaan dura wanni barbaachisaan maali? Check the drug either stored in refrigerator or not. Dawaan kun firija keessatti kuufamuu isaa fi kuufamuu dhabuu mirkaneeffachuu. The process of medication administration explained to client and ensure their readiness. Adeemsa dawaan kun itti kennamu isiidhaaf himamee isiin tun fudhachuudhaaf qophii tahuu laaluu. Give medication every 12 hours. Dawaa kana sa'aatii 12 kennu. Give medication when patient is in flat position. Dawaa kana yeroo isiin duwidaan ciiftu kennuufi. Kanaafuu wanti ati godhuu qabdu process of medication administration isiidhaa himamuu mirkaneeffachuu qabda. Akkasumas akkaataa itti fudhattu san bartee isiin qophii tahuu mirkaneeffachuudha. Gaafiin itti aantu maal jetti? The most effective mechanism for preventing spread of infection. Malli cimaan dhukkubni kan faffacaan ittiin ittisan kami? Wearing face mask, using isolation precaution, through hand washing, wearing disposable glove. Wearing face mask jechuun maaskii uffachuu. Using isolation precaution jechuun nama rakkoo dhukkuboota dabaraa qabu kophaa baasuu. Hand washing harka dhiqachuu. Wearing disposable glove, clean glove uffachuu. Most effective in akka dhukkubni faffacaaneef harka dhiqachuu. Simple and most effective jaaniin. Pregnancy related deaths are more likely. Pregnancy related deaths are more likely caused by the following risk factor. Sababa ulfaatiin du'aatiin dhuftu sababa maaliif tahuu dandeessi? Risk factorii kamii? Excessive family support, being literate and wealthy, antenatal service are inaccessible, being used focused antenatal care. Focused antenatal care yoo hordofaa turan antenatal care du'aatiin ni xiqqaatti. Excessive family support namni deeggaru yoo hedduu ta'ees du'aatiin ni xiqqaatti. Being literate and wealthy nama barate tahuudhaa fi qabeenya qabaachuun du'aatiin ni hir'isa. Kanaafuu antenatal service inaccessible dhabamuu tajaajila kanaati. Which of the following came first in first aid care of electrical burn victim? Nama ifaan gube, nama ifaan qabe, wanni ati jalqaba gootu maali? Opening airway, locating entrance and exit wound, initiating CPR, separating victim carefully from electrical source. N karaa qilleensaa banu. B bakka seeneenii fi bakka baheen laalu. Initiating CPR eegaluu. Separating victim carefully from electrical source. Madda ifaa sanirraa adda baasu. Kanaafuu wanni ati jalqaba gootu of eeggannaadhaan patientii sanii fi madda ifaadhaa sana adda baasu. Gaafiin itti aantu maal jetti? The purpose of bandaging. Sababni nama hidhaniif maali? Keep patient comfort, akka itti toluuf, economize the adhesive tape, pilaastara qusachuudhaaf, faster wound healing, madaan akka daftee fayyituuf, immobilize part. Sababni bandagingiidha akka kutaan sun hin sossooneef, paartiin sun akka hin sossooneef wanni hidhaniif. Which of the following cause and effect is mismatched? Kanneen armaan gadii jiran kana causeidhaa fi effectii sababaa fi miidhaa kasirritti walitti hin firoomfamin kami? Protozoa amoeba, virus tuberculosis, bacteria Clostridium tetani, fungus tinea. Amma fungasiin tinea fida. Bacteria Clostridium tetani faan dhukkuba kana bacteria. Amoeba ammoo sanyii protozoaati. Virus tuberculosis kajuu tuberculosiin bacteriaadha malee virasiidha miti. Kanaafuu kasirri walitti hin firoomin isa kana. Gaafiin itti aantu maal jetti? Strategy for prevention and management of the Campus ulcer. Tooftaaleen beeksisa ittiin ittisan madaa sireedhaattiin ittisan kamii?
putting patient in the same position for long period of time. Patientii karuma tokkotti yeroo dheertuudhaaf ciibsuu, waiting bedsheet, amsoolaa jalatti jiisuu, use of pressure relieving device, waan dhiibbaa sanirraa salphisaa jala kaayuu, lying patient wrinkled bed linen, amsoolaa mammaramerra ciibsuu. Kanaafuu maloota dhikkabta saalsariitiin ittisan pressure relieving device warreen akka kootarringiidhaa fi eerringii fa'aa jala kaayudha. Akkasumas sa'aatii lama lamaan poozishinii jijjiiruudha. Gaafiin itti aantu maal jetti? The physician prescribed ophthalmic medication. Ogeessi dawaa ijaati ajaje. Dawaa ija buusan ophthalmic medication for patient with severe pain in the redness of eye. Nama ijjitii akka malee dhukkubdu ka diimattu. Which position should client remain after medication is administered? Eega dawaa san itti goote akkamitti ciisuu qaba? Fowler position for 10 minutes. Supine position for 5 minutes. Side lying position for 5 minutes. Lithotomy position for 10 minutes. Nama ijjitii dhukkubdu yerooniif itti goote namtichi akkamitti taa'uu qaba? Supine position ciisuu qaba. Ol garagalee. Kanaafuu side lying miti. Supine position ciisuu qaba for 5 minutes dha. Kanaafuu gaafii keenya marsaa kana fixnee jirra.